Nagaaniif jaalalli gooftaa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu. Har'as yeroo nu laannaan deebinee dhufne irraa Waaqayyoo ulfina argatu. Mata dureen keenya irraa Waaqayyo siif lola jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo siif lola jedha. Mata dureen keenya har'a irratti haasofnu akka lallabaa barsiisa of keessaa qabudha. Kana laallarra Waaqayyo siif lola. Waaqayyo lolaa keeti. Haleluuyaa. Fakkeenya 21:31 irraa akkeedha. Fardi guyyaa lolaaf qophaa'aadha. Mo'icha kan namaaf kennu garuu Waaqayyoodha. Namni humna waan qabaateef meeshaa waan qabaateef mo'atu hin taane Waaqayyo gaafa isaa lolu mo'a. Fardi guyyaa lolaaf qophaa'aadha. Mo'icha kan namaaf kennu garuu Waaqayyoodha jedha. Kanaafuu har'a Waaqayyo siif lola mata duree jedhu irratti ilaalla. Kutaa lamaan ilaalla. Mata duree kanas siif lolu Waaqayyo, siif lolu Waaqayyo, siif dhaabachuu Waaqayyo maal akka ta'e sitti himaa. Gurra qalbii keetii banattee akka kana dhaggeeffattuun barbaada. Haalota rakkisaaf dukkanaa keessa walxaxaa keessa namni jirtu kun Waaqayyo galgala irraa kanaa jalqabee dhimma keef lola jalqaba. Meen galateeffannee gara dubbii kanaatti darbina. Si galateeffanna yaa Waaqayyoo bara baraan Waaqaaf lafarratti galanni guutuun siif haa ta'u. Har'as biyya lafarratti jirtu yeroo dabaltee nu laatte kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Hammas sin kadhadhaa afurri kee dhoowwaa malee nuuf haa ergamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin baadiyyaa magaalaa iddoo hundumaa ta'aniis dubbii kana kan dhaggeeffatan biyya keessaaf ala yaa gooftaa sagalee kana dhagaa kan jiran har'a galgalaa jalqabee dubbii kanatu dhagaanii milikinni haa hojjetamuuf harki kee lola jalqabuuf maqaa gooftaa Yesuusiin wanti garbitti kee dhaqee garbicha kee danqe hammatu asii dubbatamuu maqaa Yesuus Kiristoosiin lolamee irraa lafaa dha'u harki gargaarsaa kee garbitti kee garbicha kee wajjin haa ta'u handhabaa garbicha kees taa'ee dubbatu na gargaari ayyaanni kee nu na gargaaru lafa hundumaa nuu qabadhu dhimma keenyaaf nan lola jette sana jalqabi maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Dhimma keef Waaqayyo lola jalqabaa mata duree jedhu irratti Saamu'eel isa duraa boqonnaa 25 lakkoofsa 29 dubbisaa garuu guutummaa isaas ni dubbisa. Lakkoofsa 29 kaasee akkas jedha. Namni si ari'achuudhaaf jireenya kee balleessuufis yookiiyyuu lubbuun kee hidhaa tokkummaa warra jiraatoo keessatti Waaqayyo gooftaa keetiin nagaatti ni eegama. Lubbuun diinota keetii garuu akka namni dhagaa furrisaa keessa kaa'ee darbatutti hin darbatamedha. Laa dhaggeeffadhu. Namni si ari'achuuf jireenya kees balleessuuf yookiiyyuu lubbuun kee hidhaa tokkummaa warra jiraatoo keessatti Waaqayyo gooftaa keetiin nagaatti ni eegama. Lubbuun diinota keetii garuu akka namni dhagaa furrisaa keessa kaa'ee darbatutti hin darbatama jedha. Kana kan dubbate Abigaayil haadha manaa Naabaal. Namni si ari'achuudhaaf jireenya kee balleessuudhaafis yoo ka'e lubbuun kee hidhaa tokkummaa warra jiraatoo keessatti Waaqayyo gooftaa keetiin nagaatti ni eegama. Lubbuun diinota keetii garuu akka namni dhagaa furrisaa keessa kaa'ee darbatutti hin darbatama. Oo haleluuyaa. Waaqayyo lolaa keeti. Siif lola Waaqayyo warra sirratti ka'an, warra sirratti dubbatan, warra karaa isa dhoowwatan, warra mana keef daandii keessa dhaabatan hin lola. Dubbii kana kan dubbate Abigaayil. Abigaayil kun Daawitiin jettee waa'ee Abigaayiliif Daawitiif Naabaal kana isinitti hima. Saamu'eel surraa boqonnaa 25 kana lakkoofsa tokko kaaftee dubbiftan akkas jedha. Baras Saamu'eel duunaan Israa'eloonni hundinuu wal ga'anii bu'aniif biyya isaa Raamaatti sana awwaalan. Kana booddee Daawit ka'ee gara Phaaraan lafa onaan dhaqe. Namni soonaan guddaan mandaraa Maa'oon tokko qabeenya hoolota 3,000 fi re'oota 1,000 mandaraa Qarmeloos keessaa qaba ture. Yeroo sanatti inni Qarmeloos keessaa rifeensa hoolota isaatiin mursiifata ture. Maqaan namichaa Naabaal, maqaan haadha manaasaa immoo Abigaayil ture. Haati manaasaa dubartii hubattuu fi bareedduu turte. Abbaan manaashee inni qomoo Kaaleb keessaa garuu nama hamaa baanaa hin tollee ture. Daawit lafa onaa keessa utuu jiru Naabaal rifeensa hoolota isaatii murmursiifachaa akka jiru hin dhaga'e. Yommus Daawit dargaggoota 10 ergee Qarmeloositti ol ba'a. Naabaal bira dhaqaatii maqaa kootiin nagaa dhiyeessaafi. Bara dheeraa jiraadhu nagaa argadhu. Nagaan mana kee fi waan ati qabdu hundumaaf isaa ta'u. Ati rifeensa hoolotaa murmursiifachaa akka jirtu dhaga'eera. Yeroo tiksoonni horii keetii nu wajjin turan nu isaan hin tuqne. Bara isaan Qarmeloos keessa turan hundumaattis wanti tokkollee isaan duraa hin banne. Dhaggeeffadhaa Daawit akka jedha. Naabaalitti nama ergeeti. Ijoolleen keessa immoo gaafadhu isaan iyyuu sitti himu jedhaan. Nu har'a guyyaa ba'eessa dhufne. Daawitis dargaggoonni koo si duratti faara tolaadhaan haa ilaalaman. Adaraa waanuma argite hojjetoota kee fi ilmaan kee Daawitiif ergii jedhaanii jedhe.
akkas jedha dhaqaatitti maa Naabaalitti akka hidhatti maadhee nama 10 erge of biraa. Akkasitti dargaggoonni Daawit erge gara Naabaal dhufanii erga Daawit hunduma isaa akka inni dhaametti itti himan. Calluma jedhanii eeggatan. Ergatti mana calluma jedhanii eeggatan namicha kanarraa. Kana booddee Naabaal deebisee hojjetoota Daawitiin Daawit kun eenyu? Ilmi isaa kun eenyu? Bara si'anaa hojjetoonni gooftaa isaanii jalaa badan baay'achaa jiru. Egaa maaliifan buddeena koo bishaan koo fi foon isaanii warra rifeensa oolaa anaaf murmuraniif qopheesse namootuma eessaa dhufanii isaanii hin beekneef kennaree jedhe. Dargaggoonni Daawit ergee karuma isaanii irra deebi'anii dhufanii wanta Naabaal jedhe hundumaa Daawititti himan. Dhaggeeffadhaa. Yommus Daawit billaa keessan hidhadhaa jedhe. Tokkoon isaanis billaa isaanii hin hidhatan. Daawitis immoo billaa isaa hin hidhate. Akka namoota 400 kan ta'an Daawit wajjin ol hin ba'an. Namoonni 200 immoo mi'a biratti nafan. Namoota 600 keessa nama 400 mi'a biratti hambisee namicha kan rukutuudhaaf ol baachuu Daawit. Kana gidduutti hojjetoonni Naabaal keessaa tokko Abigaayil haadha manaa Naabaaliin Daawit lafa onaa keessaa namoota ergee gooftaa keenya nagaa gaafatee ture. Gooftaan keenya garuu isaanitti noore jarreen sun nuuf baay'ee gaarii turan. Nun tuqne yeroo bakkee keessaa isaanii wajjin deddeebi'aa turre hundumaatti homtuu nu duraa hin banne. Isaan bara nuyi bushaayee keenya tiffachaa isaanii wajjin turre hundumaatti guyyaas halkanis naannoo keenyatti dallaa nuuf ta'anii turan. Amma garuu gooftaa keenya irratti maatii isaa hundumaa irrattis hamaan akka dhufu murtoo ta'eera. Inni immoo nama waan tokkoof waa hin baamne waan ta'eef namni tokkoyyuu isatti dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf ati kana beekiitii wanta gochuun siif ta'u itti yaadi jedhan. Eewun jedha Abigaayiliin jedha. Naabaal akka gaafa deebi'u hojjetaan kun dhufee Abigaayilitti hima. Kana irratti Abigaayil ariitiidhaan buddeena 200 daadhii wayinii uubboo 2 hoolota qalamanii qopheeffaman 5 akaayii akka kiiloo 37 bixxillee ija wayinii 100 fi bixxillee harbuu 200 fuutee harrootatti feesifte. Naawota isheetiin kunoo ani isin duukaan jiraatii isin ana dura darbaati deemaa jette. Naabaal abbaa manaa isheetti garuu hin himne. Utuu isheen harree yaabbattee tulluudhaan da'attee adeemaa jirtuu Daawitiif namoonni isaa gara isheetti gad hin dhufan. Isheenis isaanitti hin baate. Daawit ani horii namicha kanaa lafa onaa keessatti eeguufiin koo dhuguma akkasumaan ture inni qooda gaarummaa hammina anaaf deebise. Amma borganamaatti namoota isaa hundumaa keessaa dhiira hundumaa yoon ajjeesuudhaaf Waaqayyo ana ajjeesu jedhe. Daawitu jedha kana bara. Abigaayil yeroo Daawitiin argite ariitiidhaan harree irraa buutee amma lafa geessutti gadi gugguuftee isaaf hin qoommaate. Miilla isaatti kuftees yaa gooftaa koo adabichi ana irratti haa ta'u. Adaraa ani garbittiin kee sitti nan himadha. Waan ani garbittiin kee sitti himadhu anaaf dhaggeeffadhu. Ani garbittiin kee dargaggoota gooftaa koo ergite. Dargaggoonni ati gooftaan koo ergite hin argine. Naabaal immoo akkuma maqaa isaatii gowwaa waan ta'eef gowwummaan isa biraa namni. Adaraa yaa gooftaa koo namicha waa hin baamne. Abbaa manaa isheen jetti kanatti hin dheekkamin. Naabaal jechuun gowwaa jechuudha. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataa du'a lubbuu keetiitis ati dhiiga dhangalaaftee ijaa akka hin baafanneef Waaqayyotu si eege. Egaa diinonni kee warri si gooftaa koo hundinuu warri si gooftaa koo miidhuu fedhan hundinuu akka Naabaal ta'an harka fuudhaan ani garbittiin kee si gooftaa kootiif dhiyeesse kun dargaggoota si duukaa jiraniif haa kennamu. Irra daddarbaa ana garbittii keetii akka naaf dhiiftuuf sin kadhadha. Loltu kan Waaqayyo waan ta'eef. Haaleluyyaa. Dhuguma Waaqayyo mootummaa kee hin jabeessa. Ati immoo bara jireenya kee hundumaatti hamminni sirratti hin argamin. Namni si ari'achuudhaaf jireenya kee balleessuudhaafis yoo ka'e. Kana laa hubadhaa mata dureen koo kana. Namni si ari'achuuf jireenya kee balleessuufis yoo ka'e lubbuun kee hidhaa tokkummaa warra jiraatoo keessatti Waaqayyo gooftaa keetiin nagaatti hin eegama. Lubbuun diinota keetii garuu akka namni dhagaa furrisaa keessa kaa'ee darbatuutti hin darbatama. Haaleluyyaa. Waaqayyo siif lola harka kee deebisetti. Egaa namichi kun Naabaal jedhama. Biyya Qarmeloos jiredha. Hoolotaaf re'oota qaba ture jedha. Hoolotaaf re'oota kana Daawit mana Saa'olii ari'amee lafa onaa jira. Lafa onaa yeroo jiru hoolota isaa kana dhaqanii achi tikfatu. Yeroo hoolonni isaa isaan bira ture lafa onaa ture keessatti Daawit hoolaa namaa yookaan hoolaa namicha kanaa yookaan bushaayee namicha kanaatti hin buune ture jedha. Eegaafi ture biyya Qarmeloos namichi kun akka maqaa isaatti gowwaadha. Laabaan kuni Daawit eegaafi ture jedha. Guyyaa tokko namichi kun yookaan Naabaal kun hoolota isaarraa rifeensa murmursiifataa dhaga'ee Daawit
Loltoonni isa duukaa turan gara 600 kan ta'an kun waan beela'aniif isaaf akka gargaarsa gaafachuu Naabaalitti erge. Maal jedhee erga? Adaraa loltoonni wajjin jiran kun waan beela'aniif har'ammoo hoolota keerraa rifeensa murmursiifatta waan ta'eef waan nu gargaari jedhee dargaggoota 10 gara isaatti ergee dhaqaati maqaa kootiin gaafadhaa Naabaalitti akka hidhaati himaa gargaarsa nuuf fidaa jedhee gara Laabaanitti ergee jedha. Gara Laabaan yommuu dhufan jarri kun Laabaanitti erga Daawit dhufanii himan. Gaafa Daawit dhufanii Laabaanitti ergaa kana himan Laabaan akkas jedha. Siyaana mana gooftaa saniitii namoonni badan baay'eedha. Attamitti nama waa hin baafneef namoonni dhimma ishee karaa deemtuufan buddeen koos foon kanas fuudhee warraaf hojjetaniif erguu dhiiseen nama hin taaneef ergaa waan akkasii keessan naquu deeman irraa hidheennaan akkuma dhufan karaa sanaan deebi'anii Daawititti himan jedha warra ergaman kun. Gaafa isaan deebi'anii Daawititti himan ituu isaan dhufanii Daawititti himaa jiranii yeroo lafa onaatti oolaati isaa ture achi keessaa hojjetaan tokko dhufee Abigaalitti akka dheeme haadha mana Naabaalitti. Ilaa har'a hojjetoonni gooftaa kootii Daawit dhufanii turanii gooftaa keenya bira dhufee turan abbaa manaa kee bira gargaarsa gaafatee turan jara kana achi lafa onaa keessan turan beekaa jedheen. Bushaayeen keenya yommuu tiksaa turan lafa bushaayeen keenya jiru itti marsanii halkaniif guyyaa kellaa nuu ta'an malee hoolota keenyatti yookaan bushaayee keenyatti hin buune. Har'a immoo isaan inni akkeetti erginaan abbaan manaa kee akkuma baqaa isaatiin gowwaa ta'e erga kan biraatti dhaame waan ta'eef maladhu waan gochuu qabdu itti yaadi jedhee Abigaayilitti himee jedha. Yeroo kana Abigaayil re'oota fe'attee hoolota qalaman 5 qopheessitee waan dhuma harreetti feetee naa'ota ishee of dura buufteetu naa deemaa jettee kaate jedha ariifatte. Yeroo Abigaayil kaatu Daawit yeroo qanitti man hundumti keessan billaa keessan hidhadhaa jedhe. Bara Daawit qofaa isaa lola miti dudduuba Daawit kan jiru Waaqayyo. Asumaan waan tokko isinitti hima. Daawit bara lola keessatti iddoo tokkotti mo'amee hin beeku. Iddoo tokkotti mo'amee hin beeku. Gaafa ka'ee dhaabate lolu inuma mo'a. Kufeellee Daawit mo'amee hin beeku. Iccitiinsa Waaqayyo duukaa dhaabata nama akka garaa goote Waaqayyo waan fileef Daawit duukaa yeroo kam erga gaafa Gooliyaadiin kuffiseeti si'a tokkollee mo'amee hin beeku. Daawit lolee injifataadha. Kanaaf gaafa isaan dhufee itti himan hidhadhaa billaa keessan jedhee ofiis billaa isaa hidhatee har'a mana Laabaan keessa dhiira kan ta'e hundumtuu inafu jedhee Daawit nama 400 fudhatee gaafa dhufu warra 600 keessa nama 200 mi'a biratti hambisee gaafa dhufu Abigaayil harree fe'attee harka fuudha isaaf laattu fuutee itti dhufte jedha. Yeroo inni gaararraa gadi bu'u Daawit namicha kanaaf lafa onaatti oolmaa oluufiin koo arrabsoo akka kanaatu naa deebi'a ture qooda gaarummaan hojjedhee fi abaarsu naa deebisee Daawit mana isaa keessaa namni na fudheetu na deemaa jiru gaararraatu gadi bu'u itti dhuftedha Abigaayil. Abigaayil dhuftee harreerraa fiiddee buutee dirgim jettee miilla isaatti kuftee yaa gooftaa koo ati lola Waaqayyo lolta jetteen ani garbittiin kan dhageenye dhaamsa dhufe jetteen Naabaal immoo akka dibeettu akkuma maqaa isaatti gowwaadha jetteen isarra ilaalin arra Waaqayyo harka kee rukuttee dhiiga dhangalaaftee jaafafachuurraa Waaqayyo harka kee eegetteen ati lola Waaqayyo lolta jetteen lola Waaqayyo lolta Waaqayyo siif lola. Dhiisi kanatti dhuftee miilla isaatti kuftee akkas jette miilla isaatti kuftee akkas jette namni si ari'achuudhaaf jireenya kee balleessuudhaaf yookiin lubbuun kee hidhaa tokkummaa warra jiraatoo keessatti Waaqayyo gooftaa keetiin nagaatti eegama. Lubbuun diinota keetii garuu akka namni dhagaa furda isaa keessa kaa'ee darbatutti darbatama. Sii lola Waaqayyo. Gaafas kan Daawit har'a mukaan kee dubbadha. Lubbuun kee hidhaa tokkummaa warra jiraatoo keessatti Waaqayyo gooftaa keetiin eegamas illee. Warra si balleessuuf kaan si darbachuuf kaan garuu darbatamu. Warri karaa kee dhaabatan lubbuu kee balleessuu warri barbaadan abbaa eenyu haa ta'u abbaa eenyu lola Waaqayyo si lolurraan kan ka'e mana keef sirratti kan ka'u hojii keef sirratti kan ka'u Waaqayyo lolaa kee waan ta'eef dhaabatee sii dubbata sii falma warri sirratti kaan kun rukutamanii akka hin taane rukutamanii gadi bu'u. Sii lola Waaqayyo. Waaqayyo dura deemaa keeti. Qabadhu galgala irraa kana. Waan amma keessa oolte waan keessa jirtu waan torbee kana keessa turte waan haasaa turte sana dhiisi. Waaqayyo dhaabatee sii lola. Loluu duwwaa miti siif injifata. Lola mana mo'ame karaa garaa garaa kallattii afuriinuu naman qabu jettu kanaaf dhaggeeffadhu. Lola kana keessatti nyaatamuu kooti waan jettu kana dhaggeeffadhu. Waaqayyo lolaa keeti siin jedhe. Ani lolaa keeti siin dubbadha jedhe Waaqayyo. Warri si balleessuu barbaadan warri si darbachuu barbaadan hin darbatamu. Warri iddoorraa si buusuu barbaadan iddoorraa bu'u. Warri si dha'uu barbaadan hin dhaamu. Warri sirratti walitti qabaman hin bittinnaa'u. Nama ta'uu dhiisuu danda'a irra Waaqayyo hafuura sirratti walitti qabamu ajandaa waa'ee keef ka'uu hin fixa. Ajandaa lolaaf waa'ee kee kan Waaqayyo hin guba. Waaqayyo lola sii lola warra sirratti kaan dhaa. Maaliin beekta yoo ta'e Waaqayyo maaliin an beeka jettee gaafatte yoo ta'e galgala irraa kanaa qaban borka namaa kaasee Waaqotti sii gala. Lola hamaa gara keetti dhufe kana Waaqayyotu dhaabatee sii lola hin moota. Waaqayyo lolaa keeti. Jedhina duukaatis Waaqayyo lolaa koo jedhi maaloo. Waaqayyo lolaa keeti sii dubbata sii falma karaa namni hubachuu hin dandeenye akkaataatti namni bira ga'uu hin dandeenyeen Waaqayyo gidduu galee diinota keedha. Ergaan sii qaba dhaggeeffadhu Waaqayyo dubbachaa jira. Siifan lola dhe Waaqayyo.
Mee akkasuma seenaa baraa lammaffaa 20 irraan isin dubbisa. Seenaa baraa lammaffaa 20 iddoo kana duukaa xanee akka dubbifattan barbaada. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa. Kana booddee Mo'aabonnii fi Amoononni akkasumas Me'oonota keessa namoonni muraasni Yooshaafexin loluuf hin ba'an. Yommus jarran tokko dhufanii kunoo loltoonni baay'een galaana gamaa biyya Edoomisitti dhufaa jiru. Isaan amma Hazezoon Taamaariin isa En-Geedii jedhamu ga'aniiru jedhanii Yooshaafexitti himan. Kanarratti Yooshaafex mootichi sodaatee Waaqayyoon kadhachuudhaaf murtoon godhe. Akkasumas guutummaa biyya Yihudaa keessatti soomni akka ta'u labse. Namoonni Yihudaa Waaqayyo akka isaan gargaaruuf isa kadhachuudhaaf mandaroota biyya Yihudaa hundumaa keessaa walitti qabaman. Yommus Yooshaafex walga'ii namoota Yihudaa fi namoota Yerusaalem gidduu mana qulqullummaa bira oobdii haaraa keessa dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee yaa Waaqayyo gooftaa abboota keenyaa ati Waaqayyo isa waaqarra jiraattu mitiire? Ati mootummoota saba lafarraa hundumaa irratti gooftummaa qabda. Humniif aangoon harka kee keessa jiru. Namni siin mormuu danda'us hin jiru. Yaa Waaqayyo keenyaa ati warra biyya kana keessa turan saba Israa'el duraa ariitee baaftee sanyiin Abiraam michuu keetii bara baraan akka keessa jiraataniif biyyicha hin kennineere. Isaan biyyicha keessa jiraatanii achitti ulfina maqaa keetiif mana qulqullummaa ijaaranii waan tamaan yookiis billaan firdiin yookiis dha'ichi yookiis beelli yommuu nutti dhufu mana qulqullummaa isa ulfina maqaa kee keessa jiru kana duratti fuula kee dura dhaabbannee iyyinee gidiraa keenya sitti himannaa ati immoo nuuf hin dhageessaa nu oolchitas jedhan. Amma immoo namoonni Amooniif Mo'aab akkasumas warri tulluu Se'iir warri ati sabni Israa'el biyya Gibxii keessaa yommuu ba'an biyya isaanii akka rukunne dhowwinaan rukutu dhiisanii irraa goranii darban amma dhufutti jiru. Kunoo isaan amma qooda kanaa biyya isa ati dhaala akka godhannuuf nuuf kennite keessaa nu ari'uuf jedhu. Yaa Waaqayyo keenyaa ati isaanitti hin faradduure nuyi waraana danuu isa nu loluuf jedhu kana loluuf humna hin qabnu waan goonus hin beeknu gargaarsaaf garuu gara kee ilaalla. Yommus Yihuudoonni hundinuu niitota isaanii fi ijoollota isaanii akkasumas mucoolii isaanii wajjin balbala mana qulqullummaa fuula Waaqa dura ni ijaajju turan. Gaafas hafuurri Waaqayyoo walga'icha keessatti sanyii Leewwii keessaa Yaazi'eel ilma Zakkaariyaasiif hin dhufe. Yaazi'eel kun ilma Zakkaariyaas Benayaa Yaa'eel Maatiyaasaa qomoo Asaaf isa turedha. Yaazi'eel sagalee isaa ol fudhatee isin warri Yihudaaf warri Yerusaalem keessa jiraattan hundinuu atis yaa Yooshaafex mootichaa midhagaa Waaqayyo lolli kun kan kooti malee kan keessan miti. Kanaafis isin loltoota baay'ee kan argitanii sodaattanii hin na'inaa. Bor gadi bu'aati isaan lola. Kunoo isaan karaa Ziizirra ol ba'anii hin dhufu. Dhuma dachaa isa fuullee Yiru'eel lafa onaatti argamutti ittiin baatu. Isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu. Iddoo qabadhaati dhaabadhaa. Moo'icha Waaqayyo isiniif kennu laala. Isin yaa warra Yihudaa yaa warra Yerusaalem hin sodaatinaa hin na'inaa. Waaqayyo isinii wajjin waan jiruuf bor isaanitti dhaqaa jedhee ameen. Harka ol qabatanii loluu dhufan jedha. Gaafa isaan loluu dhufan Yihudaa loluu gaafa dhufan biyya sadiitu biyya xiqqoo tokko Yihudaa loluu dhufeedha. Biyya kana Yooshaafextu busha. Mesiitti akkaataa ka'umsa biyya kana Yooshaafextu busha. Biyya kana harka ol qabatanii rukutu dhufan. Waranyochi mattole Yooshaafex naggaruus jedha. Amaariffisa warri hoduu odeessan dhufanii itti maniennaan falli kanaa fuula Waaqa duratti kufuudha jedhe Yooshaafex. Kanaaf Yihuudoonni hundumtuu walitti qabamanii balbala mana qulqullummaa dura dhaqanii jilbeenfatan. Waaqayyoon kadhachuu gaafa jalqaban waan amma sirraa dubbise kana dubbatee fuula Waaqa duratti sabni keessa dhaabatee gaafa si kadhatu dha'ichi billaan rukuttaan gaafa dhufu sabni akka si kadhatu ati immoo akka dhageessu dubbatteetta. Isa warra loluu dhufan kana loluuf humna hin qabnu waan goonuus hin beeknu gargaarsaaf gara kee ilaalla. Maal jetta yaa Waaqayyo Yooshaafex jennaan hafuurri Waaqayyo Yaazi'eel irra dhufe jedhe. Afurri Waaqa dhufee raajii dubbachise akkas jedhe. Ilaa akkas jedha Waaqayyo gooftaan machaa jedhe ka'e lolli kun kan kooti malee kan keessan miti. Isin loluun isin barbaachisu iddoo qabadhaa dhaabadhaa. Lolati keessa jirtu kana nan loladhe Waaqayyo. Lollati si marse kun waliigalmi walirratti wal gurmeessanii walirratti qabamanii harka wal qabatanii warra loluu dhufan kana gidduu lola dhoksaa buusa Waaqayyo. Lollati keessa jirtu kan kooti iddoo qabadhu siin jedhe Waaqayyo. Iddoo qabadhu dhaabadhu. Lolamma gara keetti dhufe kana nan lola. Isamma sodaachise kana oduu dhageesse kana oduu sitti himamee xalayaan sitti barreeffamee xalayaan sitti himamee sodaattee raafamaa jirtu kana lolichi kan kooti hin mootu hin lolamta siin jedhe Waaqayyo. Garuu iddoo qabadhu dhaabadhu. Iddoo qabadhu dhaabadhu olii gadi wajjin nan lola dhaabattee argita jedhe. Mee gara seenaa baraa lammaffaa 20 kanatti darbin attamitti dhufe seenaa baraa 22 kanarraa attamitti Yooshaafex gara mootummaa dhufe mootummaa Yihudaaf mootummaa Yerusaalem jechuun mootummaa Yihudaaf mootummaa Israa'el jechuun kun maal akka ta'een gabaabsee isinitti hima.
Seenaa bara lammaffaa 17 Yooshaafet mootii ta'e iddoo abbaa isaatii bu'ee Yihudaa irratti moo'ee jedha. Iddoo abbaa isaatii bu'ee abbaa isaatu mootii ture walitti dabarsu waan ta'eef iddoo abbaa isaatii bu'ee mootii ta'edha. Yeroo kana Ahaab immoo mootii Israa'el ta'ee turetu gara gaarraa bulchaa jira. Barri kun bara gargar qabiinsa mootummaa Israa'el keessa ture. Mootummaan Israa'el kan isheen hundeeffamte akkuma kanaan dura sitti himee ture. Yeroo jalqabaa mootummaan Israa'el konfedereeshiniidhaan mootummaa central government kan jedhamu yookaan mootummaa giddu galeessaadhaan kan Israa'el akka mootummaa tokkotti dhaabatte bara Saa'olii. Bara Saa'ol mootii ta'ee dibamee Saamu'eel irraa boqonnaa 10:127. When the kingdom of Israel is founded as a king for the first time jedhama yeroon kun. Yeroo mootummaan Israa'el jalqabaaf hundoofte mootii mataa isheetti godhattee yeroo Israa'el akka mootummaa tokkotti dhaabatte bara Saa'ol kana ture. Mootiidhaan kan isheen buluu jalqabde. Egaa Saa'ol kun waggaa 40 bulchee du'e. Mootummaa dhaabate kana yookaan konfedereeshiniidhaan gosa 12 kan walitti qabee ijoollee Israa'el 12 kana gosa biyya qaba irraa biyya tokko mootummaa tokkoon akka isaan bulan gosoonni 12 kun mootummaa ofii isaanii walitti fudhatanii mootummaa tokkoon akka bulan bara kana hundaa'ee mootummaan kun hundaa'ee mootummaa kana immoo waggaa 40 Solomoon bulchee du'e. Kana hojii ergamootaa boqonnaa 13:21 irraa argattu akkasumas Saamu'eel isa duraa 31 irraa argitu duu Saa'ol dubbata. Erga Saa'ol du'ee mootummaa kanarraa darbee booda itti darbee Daawit waggaa 40 bulchee du'e. Gaafa Saa'ol sulxaana kanarraa duu gaara Galbiyaa irratti gaafa duu ilma isaatiin gaafa ni duu itti darbee kan bulche Daawit. Daawit kunis waggaa 40 bulchee du'e. Bara Daawit kana keessa Israa'el badhaadhummaa guddaa keessa turte. Akka bara Daawit barri warqaammaan yookaan mootummaan warqaammaan akka bara Daawit deebi'een ta'an. Amma waggaa kuma Kiristoos gaafa dhufutti akka bara mootummaa Daawit tasgabbooftee badhaadhinni Israa'el deebi'ee daangaan ishee bal'atee hin turre. Waggaa 40 bulchee du'e. Gaafa Daawitu jiru mana qulqullummaa ijaaruu barbaannaa Waaqayyoo ati naan ijaartu ilma keessa jilba keessaa bahustu naaf ijaaraa ati harki kee akkas erga Waaqayyootti himee booda waggaa 40 bulchee du'e. Gaafa Daawit waggaa 40 bulchee du'uun isaa mootota Saduraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 argattu waggaa 40 bulchee kan du'e. Itti darbee Solomoon waggaa 40 bulchee du'e mootummaa Israa'el dhaabbatte kana. Ilaa dhaggeeffadhaa gara dubbii kanatti dhufuufi. Itti darbee Solomoontu waggaa 40 bulchee du'e. Mootota Saduraa boqonnaa 11 lakkoofsa 1-12 argattu kan ammoo. Mootota Saduraa 11-12 argattu. Egaa Waaqayyo Daawit irraa kakuu waan qabuuf ilma Daawit Solomoonin aangootti fide. Yookaan mootummaa irra kaa'e. Mootummaa isa irra kaa'e. Solomoon gaafa dhufu biyya lafaarraa biiftuu gadi amma Solomoon milkaa'e hin jiru. Solomoon amilkaa'u ogummaan adeemu malee waan yaada Waaqayyoon taane baay'ee waan ciggaasaa hojjete. Niitota 700 fi saajjattoota 300 fuudhuudhaan warra fuudhe kanaaf immoo mana sagadaa waaqa tolfamaa isaanii dhaabuudhaan yaada Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo keessa waan jiru balleessuu jalqabe. Karoora Waaqayyoo qabuuf sana balleessuu jalqabe. Isa Waaqayyootti akka Daawit faa sana deemuu didee yaada Waaqayyoo irraa karaa Waaqayyoo irraa goree abboommii Waaqayyoo irraa goree gaafa inni Waaqayyoon diduu jalqabu Waaqayyoo mootummaa namicha kanaa gargaran cabsa jedhee kakuu Daawitiif kakateef eeggachuuf jecha immoo bara Solomoon keessa cabsu bara ilma Solomoon keessa mootummaa kana gargar cabsa jedhee dhiise. Solomoon akka abbaa isaatiif fuula Waaqa irratti waan gaarii waan hin hojjenneef Waaqayyoon eekkamee kakuu Daawitiif qabuuf jedhee of eeggate. Bara Solomoon bulchu kana warra giddifamanii hojii humnaa hojjetan dirqamanii hojii humnaa hojjetan irratti gaafatamaa kan ture Yerobi'aam kan jedhamu tokko waan Solomoon hojjetuun morma ture jedha. Waan Solomoon godhu kanaan morma ture Solomoon immoo namicha kana jaallatu turedha. Gaaf tokko mandaraa duubattidha magaalaa duubatti tuuni deemuu Yerobi'aam deemuu raajiin Ayyaa jedhamutti dhufeetu mootota Saduraa 11:26-43 argattu kana. Mootota Saduraa 11:26-43 argattu. Itti dhufeetu karaatti Yerobi'aam itti dhufee carqii irkaa fuudhee carqii kukkute sana keessaa 10 itti kennee Waaqayyo akkasiin jedhanitti hime. Saba kana gargar cabseen saba 10 sii kenna. Oh haleluuyaa. Saba amma Solomoon akka godhu kana gargar cabseen sii kennaa jedhee itti kennee raajiitti raaje. Egaa Solomoon waggaa 40 bulchee hin du'e gaafa Solomoon du'u ilmi Solomoon Rehoobi'aam mootummaa qabate. Gaafa ilmi Solomoon mootummaa qabatu jaarsoliin dhufanii abbaan kee bara jiru seera nuti cimsee seera nuu laaffisi akkaataa deemsaa nuu mijeessii jennaan
jaarsolee abbaa isaa gorsan waamanii gaafannaan waan sabni kun godhu si gaafate godhiifi jedhan isaan inni immoo isaan hin tuffatee dargaggoota akka isaatii waamee akkas jedhanii gaafachaa jiru maal jedhee deebisuuf jennaan waan isaan jedhee si gaafatan kanaaf faallaa isaa deebisiti jedhan dargaggoonni sun attam jedhonnaan qubni koo muggeen iyyuu amma mudhii abbaa kooti furdatti yoonni qaccadhaan sirree betan immoo torbaan qabaan sirreeba jedhi deebisiif jedhanitti himnaan gaafa jaarsoliin akka dhaabbata isaaniitti deebi'anii dhufan akkas jedhetti hime Rehoobi'aam yoo abbaan koo qaccadhaan sirree betan immoo torbaan qabaan sirreeba qubni koo ishee muggeen iyyuu amma mudhii abbaa kooti furdatti jedhee gaafa ittimu jaarsoliin sun yaa Israa'el gara godoo keetitti mana daawwitii dhaala maalii walitti qabna jedhanii gargar caban yeroo kanaa kaasee mootummaan Israa'el waggaa 120 dhaabatte bakka lamatti gargar cabde when the kingdom of Israel is divided into two places jedhama 2000 jedhama yeroon kun yeroo mootummaan Israa'el gara kaabaaf kibbaatti gargar cabde egaa mootummaan gara kaabaatti ol caban kun gosa 10 ta'anii Yerobi'aamin Gibxii waammatanii ofirratti moosanii mootummaa Samaariyaa godhatanii ol catan warri gara kibbaatti immoo namicha kana yookaan Rehoobi'aamin ofirratti moosisanii mootummaa kan ilma Solomoon kana duukaa itti fufan gosoonni warri gara kaabaatti caban waaqayyoon dhiisanii waaqayyo irraa garagalanii isa irratti Yerobi'aamtu mo'e warra kibba irratti Rehoobi'aamtu mo'e egaa seenaa bara isa duraa 18 kana irratti egaa iddoo abbaa isaatii bu'edha Yooshaafet kun Yihuudaa ishee garcabde irratti mootii ta'ee iddoo abbaa isaatii bu'edha 7 irratti 18 irratti yeroonni Yihuudaa irratti mootii ta'u Samaariyaa irratti immoo mootii ta'e kan jiru Ahaab jedha jarri kun fuudhaaf heerumaan walitti firoomanii turan jedha walitti firoomanii turanii waamicha waamee jedha Ahaab kun waamicha waamee afeerraa erga godhee booda ta'anii afeerraatu nyaachaa jiranii dhannee Raamoot Giliyaadii lola naajjinatti loltu jennaan namni tu nyaachaa jiru waan jedhamu jiru qalee dura kaa'ee jira waan ta'eef nanna qasamni keessa bakooti waaqni keessa waaqa kooti dhaquun dhanna garuu waaqayyoon gaafannaa karaa isaanii namoota waaqayyoon gaafatan jiru addana jedhee jedha egaa waaqayyo lola guddaa sii lola dubbii kanatti fufna kutaa lammaffaan itti fufna torbeetti fufna garuu asirratti waan sitti mee xumura waaqayyo lola sii lola hammarraa keessa jirtu yeroo sirratti fudhatee sirratti ol furaa dhufe lola ati jabaadhattee sodaataa jirtu kana harka ol qabatanii warra sirratti ka'an kana waaqayyo gidduu galeessiidha. Dhaggeeffadhu akka namni dhagaa furrisaa keessa kaa'ee darbatutti sirraa darbata waaqayyo. Dubbii kana qabadhu waaqayyo lolaa keeti. Galateeffanna dubbii kanaaf. Si galateeffannaa yaa waaqayyo ergaa kee nu dhufee maqaan kee eebbifamu. Gargaarsa kee jaalala kee hafuura kee nu dhufee ulfaadhu. Dubbii kanaan sabni kee jajjabaachuu akka danda'u harka kee ofirratti argee akka loltuufis beekee si wajjin deddeebi'uu akka danda'uuf ayyaana kee saba keef baay'isi. Yaa waaqayyo akka dubbachaa turte kana galgala kana garboota kee kana bira ga'i. Loliif ilaa nama kanaaf loliif ilaa obboleettii teessee boossu kanaaf ilaa yaa waaqayyo abbaa koo taa'ee ba'u kanaaf haadha koo teessee boossu kanaaf loliif itti darbiif ganama borii oduu haaraana dhufu maqaa Yesuusin obboleessa koo danqame kanaaf harka wal qabatanii irratti ijaaramanii nama rukutuuf gaadan kanaaf yaa waaqayyo ol ka'e dhaabadhu rukutiif maqaa Yesuus Kiristoos wanti dukkana fakkaatu kun hadhaamu garboota keerraa hadhaamu waldaa kiristaanaarraa hadhaamu saba keenyarraa hadhaamu biyya keenyarraa hadhaamu ijoollee kee kanarraa hadhaamu tajaajiltootarraa hadhaamu geggeessitootarraa maqaa Yesuus Kiristoosin harki kee ol ka'e dhaabatee nuuf lolu itti nuu darbi nuuf injifadhu nuuf argisiisi milikitaan ijoollee keef lolii harka isaanii galchi kana waan gootuuf eebbifame yeroo keenya afee nuuf eebbisi torbee nagaa nammoo lagarru ayyaana kee keessatti nu eegi maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen waaqayyo sinaa eebbisu torbee olagarraa masitti nagaatti.